أكملتي أكو أونلاين تيم مولتين أكملتي بريكي تي في إيرتي طبيعان إيرا وانجبا جبا كنا أوفيسيتي لا أوفيسيتي يرو أكمل نم تدوريين فلله بكمل يوسي دابدي يوسي وجيم بكمل دابت تلا مستين عجين تو كنا كبكبات والله أكتسي نيرتي يو بكمل لريت إيسيد عبدي إيجا سيد عبدي كاتي ستين عجين تو إيرتي بدله مالك جنان كيلو كي برتيتي ستة بشنا نوسي برباد لماليسين سيجاليرا ربين سيلاس نمني مما كاب نمني المونا مما كابو نمني بوليتي كابو نمني ilmu كابو بكا كان سندابو ديم مالي سندابو نمني هذا كابو نمتي هدكاري رادا لسيلو بكا مالي سندابو إيجامو إذا نمتي مو بكا مالي سنداب ديومو ستين عجوم تكو بكا بات كان بيكي وفكو بيفت كان بيكو فيكت undi kesan yokko makana yiti gaba isuma yumo zabana ra video na ma asira jira video na ma bakka unda jira inar ga jira mati namnisi wi interesi akka kana jida baate video kana wara baate fa bamana taate bojira na ninu ganda kesan tese so beka kana buleti dira mi danke mi dakoti ko bakabat roron ke roro ko ko bakabat dinka raba isamma jirtu kana bar silasi to yu dinka o fi taraba irga churanda ture hire da bar sababan jiddu kenya jiddu rabbi rakon senef sababa jiddu kenya jiddu rabbi tinagani nargamini fiji inna allah la yughayyiru ma biqaumin hawasakana no jijiruri semale on tibiranjiru sababa koti sababa keti kana gababa dumatti amana bori amana jiddu ketib jiddu rabbi amana jiddu ketib jiddu dini keti jiddu ketib jiddu maqa keti jiddu ketib jiddu kabaja keti jiddu ketib jiddu nanno keti wonniti hadda dubbatte wonniti hadda jettu hatiqatu guddatu wagga kuma bode jirachu mala wagga kuma bode dalonni dufe ittilale badu danda akuma ittilale lol tolun jiratu garin ittilale to layoti wanto lojjet garin ittilale bada hankal isnin jechufani nagat tinajirada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saati dawal batir nubira harra afan kenya wala kenya manni afan ko fatun tay namni afan be keda ko wanda gaw jirenya ni walitti ma jirubar sababni sin wan dubbe fahamtani fu battani fi jirenya sajiratan ani jirenya ratunun da racala qillen saratunun da qillen siyamma kun akamti jira hala kamti jira sajiru rayi أيه تله نورا باي دوكنا ورب جد أيه أرجيرا كافي كيسان أرجيرا نورا باي ورب جد كوبيسير هدون كوبيسير لكن كوبي دنو سانكا بابر ورا بودو ما فيو يروساتي يجونجرا تملي كوبي باي ينكا إن شاء الله ورب جد نورا بس نعك إيساس بإذن الله تعالى أمون تنجي تبر بادو كايو بيابات في بيتا انتلو ati sila bare ma ergamtu taate dinga araba jirtu ko ati sila ergattula ati sila bara ma saati kana kes yeron horani ka ni jire nyatti debianu njiru jo jirata horama yo horo barbachise isuma yumu mali fan horani ka ni horama horudu mafu jalqaba mali fin hora mali fan argachu qaba jedameti isi warri jolle ndirba mo horuda fu mbane gargar safu madaddati fu batan irrajalan kesanito irrajalan kanaf kayu batif yada sarta kayo baate yo regatte taate akkan taane taata waatu se eggata waan ta'eef maaliif jennaan mana tokko kan ijoollee wahii ilmaa wahii kanatti boruu haadha taatuudhaa deemtu se eggata jira waan ta'eef kayo baateef kayo deemteef kayo gandar gadhiifteef ijoolleen durbaa jaallatti haadhaaf abbaa biraan baatu jedhee yaada irra caalaanse kayo kana baatiif sana sigaleera rakkoo abbaa kee irraa buqqisuu kan kennan beeka irra caalaan rakkoo maatii irraa fuuchuu kee nan beeka manatti jaaruu kee nan beeka hamma ta'e tokko nan beeka ishii umuriin kee way lakkaa'ata ani ni yaadu yeroo hunda yeroo baay'ee kana beekte wanni ijoolleen biyya alaa jirtu kana keessatti ijoollee durbaa umuriin kee lakkaawwata umuriin namni fuudhaaf nama haajuma kun nama dura jaalladhee miti viidiyoodhaan miidiyaadhaan yookaanis immoo manzuumaadhaan sagaleedhaan barreessee yookaan immoo sagaleedhaan immoo yeelalee lallabee gadhiisee boriin kee si qofaa miti anas yaachisa boriin kee maaliif jennaan ijoollee ati sila haadha taatuuf anatu eeggata ture
ijoolleeti haadha taatuuf sila hayyuutu sirraa dhalata silaa sumatuyyuu haadha hayyuuti silaa sumatu haadha manaa hayyuuti atamma sa'aatii kana keessa carraadha mudanne mudiin qarabaa jirta eega diin qarabaa jiraatte immoo yoom galtalaataa inni jedhus anuma yaachisa ammoo maaliif jennaanii rakkina asa deemu awwaggaafa isin deemuu jalqabdan waan argaa waggaa 30 dura baay'anii ijoolleen akkasiin hin deemne barbaade rakkoon nuti harka keetiin nuuf furamu kun nuttaafu ati deemtee abbaan manaa wayii haadha manaa silaa haadha manaa taatu yookaanis immoo ilmoo sababa kan kee argamuu dhabuurra rakkina kana taa'aaf nu hin deemin waan jedhamu tokkoon qaba ture eega deemame immoo eega achi gaame immoo yoom abbaan amma yaa abbaan amma biyya keessaa akka ati leetu haajumu baay'ee isaa jira rakkateetiyyi ilmoo biyyaa baasa abbaan gari hin jaallateen baasu ijoollee biyyaa utuma hin jaallatin rakkateeti akkam mallee ta'eeti ijoollee gandaa baasee ilmoo midhaan onnee kana namni jaallatee manaan baasu akkuma ilmoo keenyaatti ilmoo ofiisaa ilaalla waan ta'eef ayyee tole amma gaanyiin barbaadaa jiru umriin dhiiraa gaafa waggaa 50 booda sinuma fuudha 60 booda sinuma fuudha 70 booda sinuma fuudha ilaa qaalicha tokko ijaan hin arge naannoo machaaraa kana waggaa 92 yaadha manaa fuudhanii ilmoo qaban ilmoon isaanii amma waggaa meeqa ga'eera an jaallatee manaan baasu akkuma ilmoo keenyaatti ilmoo ofiisaa ilaalla waan ta'eef ayyee tole amma gaanyiin barbaadaa jiru umriin dhiiraa gaafa waggaa 50 booda sinuma fuudha 60 booda sinuma fuudha 70 booda sinuma fuudha ilaa qaalicha tokko ijaan hin arge naannoo machaaraa kana waggaa 92 yaadha manaa fuudhanii ilmoo qaban ilmoon isaanii amma waggaa meeqa ga'eera ankeemmoo akkanaa miti buletti dhiiraa buletti akhiraa ankeemmoo akkanaa miti kanaaf na yaachisara sababan sitti muudha buutiin tarii waa ta'a laataadha inni na sodaachisu sababan sitti muudha buutiin sababan gumaataa yookaanis immoo qooda bahachuudha buutiin yookaanis ergaasi biraa ga'uudha buutiin guminan godhee akka ati hin goone hin deemne yookaan immoo akka ati mura kana keessaa baatu godhe tokko maaltu jira inni jedhus na yaachisa waan an godhu wallaalus yaaduun dhiisu jechuun maaf hin jedhe kanaaf ulfaadhaa galatooma ayyi galatooma ulfaadhaa innan jechuu barbaadu gaa ijoollettii koo yoom ilaa namnan mallee asiinuma yaa'aa jira waan isin ajaa'ibu eega tiiktookiin immoo dhufe duraan illee wal dhorkinee dhiisaa rakkinachuu keenya wayyaa jedhaa turre amma immoo eega ijoolleen viidiyoo adda addaa gadhiisuu jalqabde akkuma waggaa 30 waggaa 40 duraatti ammas namni yaa'ee kun maasalxanyaan iddiin gattaan hin jiru dubartii bira iddiin gattaan inuma yaa'aa jira ati isa waggaa 20 dura dhaqee ammallee iyyuu hin galleetu arguyyaa sii kaa'aa jira namni rakkinni isin kaaftii nan beeka ishii borii keetii wakkam ta'ama borii kee wakkam atoo achitti naftu akkanatti simuu hin hafamu ishii akkanumaan ta'u rabbiin jira inshaallah rabbiin siif jira awwaliin jechuu barbaadu immoo eega dhayxe immoo akka malletti akka onlaayiniitti mul'atin akka malletti borii keetii fi dhiirtii xabiyaan dhiiraa waan gabaa kana ofiisiitiif ofiisiitti yeroo akka namni duriyyeen hin fedhellee bakka mallee yoo si dhaabde yoo si wajjin bakka mallee dhaabatte lama sitti naa jimtu kana quba qabaadhu wallaahi akkas dhiirtii yoo bakka mallee dhayxee si dhaabde eega si dhaabdee kaatee sitti naa jimtu dhiirti fedhellee maaliif jennaan kiiloo kee bartiitti sitti bashannanuuf si barbaadde malee siin si galeeraa dubbiin silas namni namummaa qabu namni ilmoo namummaa qabu namni obboleettii qabu namni ilmoo qabu bakka kana sin dhaabu iddeen mallee sin dhaabu namni haadha qabu namti hidda gaarii irraa dhalatee dhufe bakka mallee sin dhaabu eegammoo isinimti immoo bakka mallee si dhaabdeeyyuu immoo sitti naa jomtu qofa qabaadhu kana beekee of qopheeffadhu kana beekee of eeggadhu hundi keessanuyyuu akkuma kana dhiirtii gaafa isumaayyuu moza banaarraa viidiyoon namaa asirra jira viidiyoon namaa bakka hunda jira hin argaa jira miti namni si intala si akka kana jedhaa baatee viidiyoo kana waraabaa baatee fa bamanaa taatee boo jedha namni nu ganda keessan teessisu beeka kanaaf obboleettii dhiiraa miidhaan kee miidhaa kooti quba qabaadhu roorroon kee roorroo kooti quba qabaadhu diinqaa arabaa isa amma jirtu kana barsilaasituyyuu diinqaa ofiitti araba ergachuu danda'a ture hireedha bara sababa nu jidduu keenyaaf jidduu rabbii rakkoon seeneef sababa jidduu keenyaaf jidduu rabbiitti nagaan hin argaminiif iyyi inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hawaasa kana nu jijjiiruu dhiise malee wanti biraan jiru sababa kootiif sababa keeti kanaaf gabaabaadhumatti amaanaa borii amaanaa jidduu keetiif jidduu rabbii amaanaa jidduu keetiif jidduu diinii keetii
jidduu keetiif jidduu maqaa keetii, jidduu keetiif jidduu kabajaa keetii, jidduu keetiif jidduu naannoo keetii. Wanni itti hadda dubbatte, wanni itti hadda jettu, xiqqaatu haa guddatu waggaa kuma booda jiraachuu mala. Waggaa kuma booda dhaloonni dhufee itti ilaalee baduu danda'a. Akkuma itti ilaalee toluu hin jiraatu. Gariin itti ilaalee tola yooti waan tolu hojjette, gariin itti ilaalee badaa. Hankana isiniin jechuufanii nagaatti naa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aatiin dabarbateera nu biraa. Ulfaadhaa. Gaafa ati hin jirre gaafa ati hin jirre. Maal yaada waa'ee kee namni maal haasa'a waa'ee kee maal jedha waa'ee kee. Inni haasa'attee deemte hamaasa ta'uu gaariis. Haasa'atattee deemte inni dubbatattee deemte. Ijoolleen si booda akaakuu abaabuu dhalaasiin kun akkookooti jettee si agarsiifatti. Yoo awwanti malee afaanii nama bayi jechuudhumaaf hin bayi malee immoo jechuudhumaaf hin jedhe. Amma maaliin barbaada isinitti fakkaate? Aan tokkoffaa laayivii namatu iyyuu hinuma hin jirtu addunyaanuma kanarra jirtaa jedhe yaa rabbi na godhaanuma ni jedhanii wanta jedhe. Ijoollee ani yuutuubiis ijoolleedhuma keenyatti iyyuu asirra viidiyoon irraa waraabeetti gadhiisaa. Ani hin beeku laa ijoollee imeelii nutti barreessan jedhanii imeelii barreessitan kana ani quban qabu akkaawuntii isaa hin beeku banee salaalee hin beeku. Kana ergaa keessan isin bira naaf ga'u. Imeelii ko hin beeku. Imeelii feesbuukii ko hin beeku. Hin beeku jennaan ani hin beekne egaa. Hin beeku jennaan. Kanaaf diqqaa sababa adda addaa bilookii yoo isin jalaa godhameera ta'e yoo adda addaa isin jalaa godhameera ta'e ani hin beeku abbaadhuma ijoolleetu gareetu wal ijaaree ani haajaan qabu waan akkanaa beekee hordofee na hordofuu dhiisaa waan akkanaa kanaati miidiyaatti tokko haajaa kanaan qabu. Deemsa keessayyii haasa'uu dhiisuun koo yookaanis immoo hirmaachuu dhiisuun koo yookaan waa hojjechuu dhiisuun koo waa miidhaa laata waan jedhamu qabaan immoo gariidhaa akkumani haasa'uun kee miidhaa qaba jedhe yeroo garii immoo ani immoo eeggataan haasa'a yoon ta'e haasa'uu dhiisuu kootiif immoo miidhaan qabaadha. Kanaaf ergaan si bira kaayyadha. Ergaana bira kaayyadha. Ergaati na bira kaayyattuun fuudha. Ergaan si bira kaayyadhas naaf dhageessas nan beeka. Akka qalbiin kee na bira jiru nan beeka. Ulfaadhu galatoom. Ilaamee jireenyuma adda jiraannu kana joo dhala dhufu maaliif ta'u namni duraa dhalachuu nafu dhalli dhufu akkamitti nu yaada jedha har'aa jiraannu rakkoon qabu. Bor guyyaa biraati. Guyyaan nuti jirru kaleessi du'eera joo kaleessi dabarfateera. Eega dabarfate kaleessi du'aadha. Kaleessi eega du'e immoo bor immoo hin dhalanne mallee. Inni achi itti dhalatu nama haaraadha jechuudha. Waan adda informationii jiru qilleensa adda jiru akkaataa adda jiru tokko namni nu beeku hin jiru. Kanaaf ijoollee asiichi dhalanneef waa haasaa jirra waan ta'eef wanni amma haasa'amu tokko wanni badu hin jiru. Wanni badu waan hin jirreef waan hin banne kana ati yoo keessatti baddee'u. Fakkeenyaaf guyyaa qiyaamaa yakka abbaan ofirratti hin beeyneetu iyyuu tuulamee kuusamee dhufee bira kan maramee biratti tuulamee jira jedhe yakka abbaan ofirratti hin beeyne hojjechuu ofii maaliif jennaan hojjetatee lafa kaa'atee jennaani ilmaan irratti deemte dubbiin. Nama dhaggeeffate dhalootatti dhalate jechuudha waan hamaa lafa keessee fakkeenya taatee dabarfattee jennaan yookaan hannaa fakkii ta'uu hammeenyaa fakkii ta'uu jecha hamaadhaan haa ta'u uumaa adda addaatiin fakkii taatee ati deemnaan dhaloonni itti dhalatee waan sana hojjetee jennaan akkuma sana immoo gaafa ati waan gaarii hojjettee nama hadha jiru kanaaf yaaddee ijoo nama hadha jiru kanaaf khayrii hojjenneetu waliin hin geenyama hamaa hojjechuu dhiisaati. Ummata hadha jiru kanaaf akkatti jiru hin beeyna eessa akka jiru beeyna akka inni ta'aa jiru beeyna khayriidhuma yoo hojjenne waliin hin geenyaa fi hamaa hojjechuu dhiisaati. Yookaanis immoo waan hamtuu hojjechuudhaaf yeroo qabaannaa dura. Awwanni jechuu bira bada ijoollee koo yeroo kana onlaayinii hin jiru kana dur namni karaa deemee barbaada. Dur karaa deemeetti namni ilmii barbaada miti. Amma ilmii hundinuu gosti beekumsa hundinuu yoo onlaayiniitti nu argamaa jira waan ta'eef guyyaarraa sagantaa eenyutu guyyaa baafatee sagantaa daqiiqaa ammanaati ammaan mana shee baloo baduu naggeeffadha. Akkaadaamiin illee jira yeroo ammaa namni yuutuubii horiitti baafachuu jechaa achirra kaayyataa jira. Utuu sila gargaaramne keessa su'aa beekaa deemne sheekii adda yuutuubiin sheekii ofii isaatiif bakka ulamaa qaqqabuun arganne argachuun argannetti sheekii ulamaadha. Kanaaf meeqa eegaa manzumaa